Kitaabni Smart Adaamaa bu'aa jijjiirama qabatamaa magaalattiin keessa jirtuuti jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee. Sirni eebba kitaaba Smart Adaamaa gaggeeffamee jira. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee fedhii hawaasa magaalattii irratti hundaa'uun tajaajiloota kennaman ammayyeessuuf piroojeektiin Smart Adaamaa hojiirra oolu yaadachiisaniiru. Hojiilee akka magaalichaatti hojjetaman kanneenis akka madda muuxannoo ta'aniif bifa kitaabaan qopheessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Tajaajila mootummaa ammayyeessuun moodeela mataa keenyaa qabaachuu qabnaa kan jedhu kitaabni kun sanarraa dhufe jechuudha. Moodeela qabaachuu qabnaa yaada barbaachisaa kan jedhu yaadichi burqee yaadni kun kan barbaachiseef gaa yaada kanarraa walitti qabuudhaan yaadamoota kana egaa gurmaa'een booda hojiirra oolchaa waan turreef waan hojjenne kana erga hojii keessa walakkaa geenyeen booda xiqqoo waanuu barbaachisaa. Yeroo baay'ee waa barreessinu kan warra biyya biraatiin rifar goonu akkamitti maal keessa dabarree kan jedhu moodeela mataa keenyaa qabaachuu qabna. Inni immoo barraa'uu qaba kan jedhuun kitaaba barraa'ee fi itti fufiinsas mirkaneessuu qabnaa kan jedhu jechuudha barbaachisummaan kitaaba kanaa. Kitaabni kunis haala qabatamaa magaalattiin keessa jirtu irratti hundaa'uun kan barraa'e ta'uu ibsuun yaadama jijjiiramaa akka biyyaatti deemaa jiru kan tumsudha jedhan. Kitaabichi fuulota 442 kan of keessaa qabu yoo ta'u galmoota gurguddoo 10 irratti xiyyeeffachuun kan barraa'e ta'uu ibsameera. Kitaabni keenya amma nuti qopheessine kun immoo galmoota gurguddoo 10 amma jedhe kana qaba jechuudha. Galmoonni kurnanuu dubbii gadi fageenyaa of keessaa qabu. Maalummaa galma sanii sirriitti dubbatu. Galma san jechuun imaammata keenyaan walitti dhufu yaalleerra. Galmoota kurnanuu walitti dhufeenya galmoota misooma magaalaa mootummaan keenya hordofuun walitti hidhuuf laalleerra. Maalummaa qofa osoo hin taane hojiiwwan kam akkamitti hojjetamuu kan jedhu yaada qofa osoo hin taane hojiis kaa'eera jechuudha. Akkasii kaase waan hojjenne waan tureef hojiiwwan hojjenne sun yoo maal hojjenneet ittaansinee maal raawwannaa hin jedhu tartiiba keessa taa'eera jechuudha. Sirna bulchiinsaa, fayyaa, geejjiba, tajaajila hawaasaa, qabiinsa lafaa, nageenya, barnoota, aadaa fi turizimii akkasumas hawaasa ammayyeessuu dabalatee dijitaal Adaamaa kan of keessatti hammateedha. Saganticha irratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa Dr. Abdullaaziz Daawud mootummaan naannichaa yaadama magaalomsuu irratti xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Uummata keenya magaalomsuun ajandaa magaalomsuu kennaa isa jalqabaati jedha. Kitaaba kana keessatti illee smart people yaadni jedhu yaada kan of keessaa qaba. Lammaffaa lafa magaalomsinaa jedha tarsiimoon mootummaa naannoo Oromiyaa. Lafa magaalomsina jechaan guddina diinagdeetiif jijjiirama hawaasummaatiif qabeenyi murteessaan tokko lafa. Kitaabni Smart Adaamaa barraa'e jijjiirama magaalattiin keessa jirtu kan mul'isedha kan jedhan Dr. Abdullaaziz jiraattonnis guddina magaalattiif cimsanii akka hojjetan dhaamaniiru. Uummanni waan inishatiivii Smart Adaamaa kana cimsee akka cinaa dhaabbatuu fi milkaa'ina isaatiif milkaa'inni isaa daangaan qabu sustainability wanti jennu sun fuulduratti illee waan haaraa hedduu dabalaa deema waan ta'eef tumsa guddaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiif akka gootan carraa kanaan maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin isin gaafachuu fedha.